Ajandaan Islaamaa ni dhorkiti. Uffatallee bitattee salaachuu hin dandeessu dafqa namaatiin. Uffata uffattee salaachuun hin danda'amu dafqa namaatiin bitattee. Barsiifadhaa yaa sheekota duraan dursee jechaadha. Warroota jala deemtu. Dafqa namaatiin huccuu bittee salaachuun hin danda'amu dafqa namaa gatii ta'eef. Maallaqni sun dafqa keetii miti. Beerta. Dafqa namaatiin huccuu bitattee salaachuun huccuu sana danda'u isaati ajiriin kan keenya. Warroota hiriira qabaattan isin hin beeku. Eessaa akka dhuftanidha. Hiriira akka qabattan maa salfii jira? Salfii jira. Hiriira maalii qabattan mana kiyyatti? Bootaan hin ga'u yoo isin galche taate. Isin ilaalaa jira. Hojiin hojjetaan jira. Koppiliink sheer godhi. Hin dandeessu. Sappoorti godhi. Kenni kaffalii seen. Warroota kaffaltan isin seensisa. Kaffalii seen. Bakka alabalazaa deemi. Hin dandeessu dandeettiin qabdu. Deemi. Kaffalii seen. Seenuu barbaada kaffalii seen. Hin dandeessu deemuu dandeessa. Maal gootanaa? Fooloo kee fudhu mataatti gargali. Ani fooloo barbaacha miidiyaarran dhufu. Maal godha anaa fooloon kee? Maal na godha? Kaffalii seen. Hin dandeessu deemina irraa. Maal goota? Kaffalii seen. Waan kaffalteetti amma kaffalteetti ni dubbatta. Kaffalii seen. Hin dandeessu deemi. Maal goota asirraa? Maal goota asirraa? Smart. Istaa. Alaadub. Koppiliink sheer godhi. Hin dandeessu. Kaffalii seen. Hin dandeessu. Maal goota asirraa? Maal goota asirraa? Fooloo kee fudhuu mataatti garagalaa fooloo keessan. Ana fooloon maal na godhe abbaleessa kee? Ani fooloon maal na godhe? Fooloo irraa kadhachuuf yaan. Bahee. Adaraa na qaqqaba. Adaraa na qaqqaba jechuufi. Heddee. Anuu namaaf han qaqqaba rabbi afiyaa kiyya naan qabini. Wallaa laazim. Anuu namaaf kunoo mubaarakiin qaqqabnee maallaqa keenya dhabne bar. Qaqqabnee itti kenninee maallaqa baafnee jechaadha. Qaqqabnee lubbuu isaa hambisnee maallaqa keenya dhabne bar. Isa fayyaa jecha. Qaqqabnee baafnee maallaqa keenya kenninee dhiifne bar. Ajiraatu jedhee namaa ta'u innee jenne. Namaa ta'u jenne innaan haasaa gaafa daneessu. Wallaa laazim. Namaa ta'u jennee kunoo itti kennineera. Nutuu namaa qaqqabna namaa maal na godhe? Haasa walirratti hin dhoofne kan caaltuu fudhannee Faaxumaatti hin kenninu kan Faaxumaa fudhannee caaltuutti hin kenninu nuti. Kaffalii seeni dubbachuu barbaadde. Yoo kaffalte na arrabsuun mirga. Inde kaffaltee yoo seente taate wanta barbaadde dubbachuu dandeessa. Kaffaluu hin qabdu waan tokko hin qabdu hiyyeessi qofa na dura maal hojjette kaffalii seeni. Kun mana mootummaa ta'uu isaan beektanuyi ijoollee abbichi lishaa labbeate. Hin kadhannu hin kadhachiifnu amantaadhaan nama walitti hin buufnu. Yaada yoo qabaatte seenuu dandeessa. Kaffaltee seenta laakiin filannoo irra jirra nuti. Ajandaan kun immoo nuti ijoollee badhaadhinaatiif baay'ee nutti tole. Akka deeggaraa badhaadhinaa tokkotti ajandaan isin qabdanii deemaa jirtan baay'ee natti tole. Maaliif yoo jettani nuti filannoo irra jirra. Ijoolleen badhaadhinaa baay'ee nutti tole. Biizii uummata taasifte jechaadha. Haala kanaadha. Wallaalaati. Biizii uummata ta'uusaa nuti suutuma waa'ee paartilee mormituu biyya keessaa maal dubbataa jiru caqasaa jirra jechaadha. Alhamdulillah. Ajandaan gareen lamman kun walitti ka'uun keessanii baay'ee nutti tole. Lamman keessan amantaan beektan. Baazawee gareen lammanuu waa'ee amantaan beekan. Isin maqaa Yesuusittus amantaa isin beektu? Isin maqaa Rabbii jettus amantaa isin beektu. Kan isin ajaa'ibu keessaa kan. Lammanuu otuu qixxee fiddee gaafatte amantaan beekan. Waa'ee amantaa irraa quba isin qaban. Namni Ameerikaatti amanuu jalqabee jira. Addunyaan Ameerikaatti amanaa jirti. Hin kaffalle kaffalii seenii jedhee jira bar. Kaffalii seen hin qabdu miti maal goota hiyyeessi maal na godhana. Hiyyeessan barbaadinaa jedha Shimallis Abdiisaa. Maal na godha? Maal na goota namiraa hiyyeessan barbaadu. Kaffalii seen kaffaltaan seenta. Kaffaluu hin dandeessu maal na goota? Yaa kaffalii seen kaffaluu hin dandeessu maal na goota? Hiyyeessan barbaadinaa jedha Shimallis Abdiisaa. Hiyyeessa balleessuu qabna jedha Shimallis Abdiisaa. Maal hojjaa si galcha? Eenyu teessaa dhufte kaffalii seen. Ni dandeessaa hin dandeessu. Maal goota rees irratti? Hiyyeessa hoo maal goota asirratti? Deemi ne biraayi. Maal goota? Dhugaa sitti baa jira liqimsi.
yoon barbaanne dammoo fooloo kee fudhu mataatti garagalu. Ani fooloo kee barbaachan dhufu miidiyaa kana irratti. Fooloo kee barbaachan dhufu miidiyaa kana irratti. Fooloon maal na godha? Fooliin kee achitu. Fooliin kee sana achitu. Fooloon maal na godha naay? Ani biyya Arabaan jiru yeroon qabaadhu. Maziraa keessan jiru maal na godha fooloon? Maziraan hojjedhu. Biyya Arabaan jiru. Hin shakkaladhu. Suuqii baneetan kottaa qibaatii bitaan jedhu. Araqee bitaan jedhu. Koondamii bitaan jedhu. Maal na godha naa fooloon keessan? Maal na godhan? Maal na fayyada natti? Kottaa Yesuusin fuddaa jedhu. Karaan Rabbii kanan jedhu. Maal na godha naay? Kottaa Yesuusin fuddaa jedhee naman waamu. Kottaa karaan Rabbii kana jedhee sinana. Kottaa amantii sinitti himu. Maaltu na galcha naay? Dhakaattamani mukattamani. Yoo barbaadde namattamani maaltu na galcha? Maaltu na galcha? Kana barbaachuu biyyaan baane. Akkasimiti. Hattuun walitti qabamtee waa'ee amantii gaafa dubbatu. Hattuun gareen hattuu walitti qabamtee waa'ee Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa nabiyyiin keenya tuqamee jira jettu. Isin keessa daandii Islaamaa qabatee kan jeemaaroo eenyu Mubaarak Misammaa meemenitti? Daandii amantii qabatee kan deemaa jiru eenyunni isin keessa? Garee keessan keessa? Garab Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam daandii amantii qabatee kan deemaa jiru eenyu isin keessa? Eenyu isin keessa? Walitti haasofnu. Eenyu daandii amantaa qabatee kan deemaa jiru? Eenyu seera amantii qabatee deemaa jiru isin keessa? Eenyu jira seera amantii qabatee deemaa jiru? Namni tokko jira isin keessa waa'ee amantii beekumsa keenya fooloo qabna jettanii dhiichisaa jirtu malee isin keessa waa'ee amantii qabatee namni deemaa jiru maaltu jira? Eenyu jira? Na ilaala, na jaja, amantii balleessina, dorgommii amantii balleessina osoo hin taane Oromiyaa keessa tarka caalu amantiin sun jiraachuu qabamta. Yaabaleessa kiyya. Oromoo amantiitti walitti naquu hin dandeessu. Abbaan barbaade Abiyyitti amanu, abbaan barbaade Marrootti amanu, abbaan barbaade Jawaaritti amanu, Silxeetti gini namanu. Beektaa? Daandii Silxeen nuu bante irratti hin deemu. Daandii guddifachaan badde irratti Oromoon hin deemu dhageessaa. Guddisa badduudha jecha. Kanaafi barnoota siin kennine uummanni keenya qarooma qabaaf mana barnootaa hin deemne, mana quraanaas hin deemne, doofummaadhaan biyyaa baate, garee doofaa ijaartee biyyaa baate. Wallaahi laazim sheer godhaa dhageessu jala teessee dhageessi bara. Jala teessee dhageessi. Laa ilaaha illallah. Ummanni keenya qarooma isaa argaa, ummata Jimmaa qarooma isaa argaa. Akkan baranne, akkan qaraane godhee doofummaadhaan maatii guutuu doofummaa keessatti gadhiise jechaadha. Nama gara hin jiru, namni barate hin jiru. Waa'ee amantii astaghfirullah. Qul Allahu ahadu Allahu samad jetteen harkana qaban mubaarakatu carraa argate. Qul Allahu ahadu Allahu samad jedhee harkana qaba. Natenna. Akkasii biti nan sabe waashootin mubaarak. Waashootin. Ante nagee ganzab bitata ሃይማኖትን ትቀይራለህ። በሹር ዛሬ ያለ እውቀት ነገ ገንዘብን ቢታጣ እንትኑ ቢታጣ ሃይማኖትን ትቀይራለህ። ሙባረክ ኦሮሞ ሲነቃብህ መላስጠፋብህ ሃይማኖትን ትቀይራለህ። ይሄ የታወቀ ነው። ከዛ ደግሞ ገንዘብ እናዋጣለን ትመጣለህ ተመልሰ። አሁን የተለመደ ፋሽን ነው። ከቺ ማለቀ ሙባረክ መንታጅ ጅረቴ ጅራ ኮታ ኮቶ እኔ ማለቀ ሲቡፍናን ዴቢታ ይቻል ጨራንኬ ከና አርግፍታ አጅራ አጌስ ስላል ቹፕ ኮዲ አጠና አነጣጥሬ ተኩሰባት መጨረሻ ረትላል ተቻለ ጨራ ሙባረካማ ኦቱ ማለቀ ኦቱ ኦሮሞኔ ራገረገዴ ወላሂ መንታጅ ጅረታ ሙባረክ አመንታጅ ጅረታ ማለቅኒ ቡስናኒ ሞገራ መንታፊዳ ንዱፈ ይቻል አብለሰ ከያ ጅራቹ ማል እንደንዳመረ ጅራቹፍ ልቡ ኮ ሲዳማ ወይ ረቢ ንሙዲኒ ኢላልቻን አርከናማ
kajeellaan harka namaa jedhama. Eenyuun sirbichi kun adaraa rabbii. Gurbaa kana ijoollummaadhaan dhaga'ee laammoo naatti hin yaadadhaan. Sammuu kiyya keessaan badu. Ijoollummaadhaan dhaga'eef. Jiraachuuf lubbuu koo sinnaama. Way rabbiin muudini. Ilaalchaan harka namaa. Kajeellaan harka namaa. Gurbaa sana dhageesse barnoota achirraa sirbii gisee tokko sirba gaafa dhageessu ergaa maalii dabarsaa jira teengi goota ergaa maalii dabarsaa jira argiteettaa ergaan sun anaaf jireenya kiyyaa na fayyadamoo naan fayyadu argiteettaa jiraachuuf leestiroo qabatee maal qabatee konkolaataa dhiqaa sammuu kiyya keessa jira jiraachuuf lubbuu koo sidhaama way rabbiin ammuudini ilaalchaan harka namaa kajeellaan harka namaa kun ergaa bareeda si dabarse bar ergaa dabarseera. Raayyaa abbaa macaan nashiidaa isaa keessatti maal jedha? Nama himmaa gabaabaa saayiban godhatin yaa ilma koo naman taane itti hidhatin. Akkasii miti? Himmaa gabaabaa qabattee naman taane itti hidhatinaan kufuudha jechaan. Maal ilaalaa guddataa jirta? Maal ilaalaa guddata? Maal ilaalaa guddata? Ilmisi dhalatu maal ilaalaa guddata? Abbaan kadhataa. Kada keessa ilaalaa guddata jecha kada keessa. Kada jechaadha. Warroota kaffaltan hin jiru namni kaffala hin jiru hin seentan. Hiyyeessa qofa hin seentatu. Abbaa kaffaliitii seen jedhee jira. Maal goota lee? Kaffaluu yoo hin dandeenye maal goota? Kaffalii seen hin dandeessu miti deema sirraa. Deemuu dandeessa maal na goota dhaa? Ruuqana tokkooqiin mana banee kenne wajjin iyyuu hin danda'u. Maaltu na galchana? Ani geemaraa miti waa tokko sin kadhadhu asirra taa'e. Ani geemaraa miti na sin kadhadhu jechaadha. Maal keetu narraa hir'ata dhaa? Geemin taphadhaa sirraa hidhataa narraa hidhataa walaa waan mindinoo kan naanta migollibbi. Manam. Wayyoo ishee. Dikka komantii irratti ijji kiyya yoo bu'e taate okay. Kaalid Jimma. Mindoo abbaatillee mindala mindinoo diqqaalee ta'u largo. Abbaatiin attaakem hidhinnaa naatiin ta'e taadee neemin larga. Dhaqee haadha kee gaafadhu. Diqqaalee yoo taate maaltu si galcheen? Gaafa abbaan kee haadha kee irratti yaabu anatu jira. Anatu jira. Ismaa'eel diqqaalaadhaa maaltu na galcheen? Abba haadha kee dhaqee gaafadhu. Mirqaa caatiidhaan eenyu bira deemte? Maaltu na galcheena? Akkuma maatiin guddise akkuma maatii deema bara. Akkuma maatiin guddiftetti deema namni. Akkuma maatii isaatti deema. Akkuma guddisaatti deema. Nama ta'i duraan dursee jechaadha. Arrawuma bootaa tokko kooppii fuute namarratti barreessite. Yehee dhufaa jirra. Birrii miliyoona tokko akkuma 500 fudhannee mubaarak seedhuu ajandaa sanarraa gadi. Ammas amantaa waan biraa hin fidin. Miliyoona tokko akkuma 500. Miliyoona tokko akkuma 500. Fudhannee dhufaa jirra jechaadha. Qophaayi. Gareen iyyisiisaa intin garee keetti ittimin. Garee keetti ittimin faraj bira deemaa jedhi ittimi gara keenyatti waami. Waami. Garee keessatti waami. Shuuppu duuduuduudu. Waaqa uumatti amanaan. Waaqa samaa'iif lafa uumetti amanaan. Siif ana kan uumetti amana malee nama taa'ee boola'u, nama hatee jiraatu, nama jiruu isaa dalagatee hin beekne, nama kadhataatti nama noon. Ummanni miidiyaa irra kun fayyaan qabu. Bori mubaarak famesiidhaan na kadhate edee jala deema bara. Kadhatee na gargaara. Rabbiin dhiisee jecha kadhatee bor na gargaara edee jala deema bara. Miskiina bar. Miskiina bar. Bor naaf kadhate ettee jala deemtaa dhagaafa fayyaa qabdu. Naaf kadhata. Rabbi irraa baatanii itti bar. Miskiina wallaa laa jiru. Ayyee miskiina. Ayyee miskiina. Waan meeqa kan sedde sooma keessatti.
kaffalaa seenaan jedhe warroota hamma ergattan bootaallee jiru qoyyaa ergachuu danattan hundi keessanuu hiyyeessa tokko ordii fitaa jira hiyyeessa maal goona abbaa qabeenyaa kottaa seenoo dubbachuu dandeessan hiyyeessi maal nu godha hundinuu hiyyeessi miqqanyaadha beektaa hiyyeessi miqqanyaadha abbaan qabeenyaa immoo aftaamiidha qoyyaa jaroota kana hunda iyyuu dhowwa alhamdulillah hundi keessan nama meeqatu hunda iyyuu gadi buuse salfii qabatanii argatan akkana ilaa girrisaan salfii qabatan akkana girrisaan waa tokko faayidaan qaban bar taptappiin godhanuu sheeriin godhanuu yaadan beekanu yoo dhufan arraba tokko dubbatu ni bahu koppiliink sheer godhe kaffalii seen waa qabdaa hin qabdu miti deemi hiyyeessi maal godha mana kanatti mana mootiitti nuti filannoo keessa jirra filannoo biyyaalessarra jirra kun mana injifannooti mana ijoollee abbichuuti kana beekta miti garboota keenya miidiyaarra jiran kuni mana abbichuuti garboota miidiyaarratti koloniizii keenya keessa jiraniif garri caalu lola Tigraayii dhumamnaam dhufane jechaadha gareen shaadaa garboota keenya gareen shaadaa lammanii garboota keenya eddesii poolitikanyaa turani gareen feemasootaa garboota keenya eddesii dhiiga oromootiin daldalaa turan kadha keessa deebifnee kadharraa baafnee mooy wal nyaachisuu keessa deebifnee jechaadha garee shaadaa lamman keessa iyyuu hin jiruan maaliif garee poolitikanyaadha lammanuu kanan beeka kanan beektanu isin hadha dhuftanii miidiyaa irratti gareen shaadaa lammanii kan kiristaanaa kan muslimaa eddesii ni jira eddesii gareen shaadaa eddesii ni jira gareen pheenxee eddesii ni jira miidiyaa irratti yoom dhufani miidiyaa irratti adda baasii beeki kana sammuu godhadhu ismaartii ta'i gareen shaadaa lammanii eddesii ni jira yoomii kaasee dhufe meemee barreessaa jalan yoomii kaasee dhufe gareen shaadaa oromoo kan kiristaanaas kan muslimaa ni jira moo hin jiru yoomii kaasanii dhufan barreessaame warroota quba qabdan yoomi gareen shaadaa kan pheenxee ijaarame yoomi gareen shaadaa muslimaa ijaarame barreessi jalaan ni beektaa quba qabda miidiyaa irratti miidiyaa irra fiffiiguu malee waa'ee miidiyaan beektan miidiyaan isinitti fayyadamaa jira gareen shaadaa kan pheenxees kan muslimaas yoomii kaaseeti kan ijaarame miidiyaa kana irratti 1992 gaafa dhaloota keetiiti yoomii kaaseeti waa'ee oromoo irratti gareen shaadaa kiristaanaa pheenxee gareen shaadaa muslimaa kan ijaarame barreessi jalaan hin beektu quban qabda ilaa hin jirtanu jechaadha miidiyaa kanarra yoom ijaarame gaafiidha bara 2017 kana mana kiyya galcheetan maalan godhaan barreessi jalaan nam tokko yoo argate taate nan seensisaan gareen shaadaa lammanii yoom ijaarame yoomi kaaseeti miidiyaa kanarra deemu gareen shaadaa muslimaa kan jedhus kan pheenxee yoom ijaarame yoomii kaaseeti kan ijaaramedha yoomii kaaseeti kan ijaaramedha barreessi jalaan gareen shaadaa muslimaa kan jedhu gareen shaadaa pheenxee yoomii kaaseetu kan ijaarame yoomii kaaseeti miidiyaa kana irratti ijaarame ayye ummata kana koppiliink sheer godhi nama tokkollee deebisuu nama tokkollee kan isin keessa nama tokkollee deebisir bara 2015 no gareen shaadaa pheenxee fi gareen shaadaa muslimaa yoomii kaaseeti ijaarame miidiyaa kana irratti yoomii kaaseeti kan ijaarame garee shaadaa jedhamee fadheetan yoom beenne taate chub hayya gareen shaadaa garee pheenxee maqaa amantiitiin miidiyaa irratti kan ijaarameef garee muslimaa shaadaa gareen lamman yoomii kaaseeti kan ijaarame ay warroota ergataa ture hundinuu ni bade warroota ergataa ture argitee doofaan nu jala taa'uun qabu deema nam tokko barreessuu hin dandeessanu nam tokko kan ergataa ture illee hundinuu gadhiisee bade jechaadha maal haasa'uuf ergataa turtan illee kana yoo hin beekne taate tokkokkii kana irratti yoomii kaasaneeti gareen shaadaan lammanii ijaarame garee shaadaa kiristaanaa garee shaadaa pheenxee muslimaa jedhanii yoomii kaaseeti kan ijaaraman
Yoomi kaasaniiti kan ijaaramanii. Yoomi kaasaniiti kan ijaaraman. Gooliin sitti galu. Maaltu si galcha? Hin beeku jettu, hin beeku jechuun deebuu dabar. Maaltu si galcha? Hin beeku jechuun wayyuu. Maaltu si galcha? Hin beeku jedhe. Maaltu si galcha? Hin beeku jedhe. Hin beeku jechuun deebiidha. Addunyaa kana irratti sheemelle mabbaate. Hin beeku jechuun deebiidha. Kan kee garee lachuu balleessa. Gareen shaadaa lammanii yoomii kaaseeti kan ijaarame miidiyaa kana irratti. Ayyee ummata 85tu jirtu. Nam tokko gindee bigaa nama deebisu hin jiru. Kanaaf girrisaa jedhamte jechaadha. Okay, namni ol seenee natti himuu danda'u jira. Viidiyoo bahee natti himuu danda'u jira. Namni ol seenee gareen shaadaa musliimaa yoomi miidiyaa kana irratti dhufuu jalqabe. Yoomi gareen shaadaa musliimaa miidiyaa irra dhufe. Yoomi gareen pheenxee miidiyaa irra kan dhufe. Kan jedhu namni ol galee seenuu danda'u jira. Jira. Ala ummata kana qabne akkam goota kan ummata kana qabatte. Wayne buna kiyya. Wayne buna kiyya. Wayne. Bismillahirrahmanirrahim. Koppilink share godhe. Nama tokko jiru namoota kana keessa kanuma adda baafachuu kan hin dandeenye amantaa jedhee jan nama jala yaa. Amantaa jettee balaa buufta miidiyaa kana irratti. Gareen shaadaa tokkokkii kana irratti yoom ijaarame seedaa jira. Gaafii si gaafachaa jira. Gareen shaadaa yoom ijaarame tokkokkii kana irratti. Yoom ijaarame. Yoomi kaaseeti gareen shaadaa musliimaa fi gareen shaadaa pheenxeeti yoom ijaarame jechaadha. Hin arganne eessaa fidee si galcha. Nama tokko hin arganne isiin argataa turte illee badde lukuma garwaa deedaati. Badde fiigde badde isiin argataa turte illee hundinuu badde kaafattee badde jechaadha. Koppiliinki share godhe. Okay. Yoom ijaarame. Dubbiin isiniif hin galu isin. Nagaan siif haa ta'u abbaa. Akkamati? Nagaa jirtaa? Jira akkamati? Nagaa. Mee gareen shaadaa musliimaa fi gareen shaadaa kiristaanaa jedhanii yoomi kaaseeti kan ijaarame miidiyaa kana irratti. Gareen shaadaa musliima. Garee isa kaan hin beeku gareen shaadaa jalqabumarraa kan ka'e. Gareen shaadaa murtaa'e. Jalqabummaa yoomii kaasee. Baruma musliiminaan jiru. Maal jedhe? Baruma musliimin islaamii jiru jechuudha. Amma si barsiisuudhaaf mana barnoota. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Miskiina hin deebifne abboleessa kee. Jirra galata rabbi. Gareen shaadaa akka islaamaatti garee irratti ijaaramee garee shaadaa kan jedhamu yoomii kaaseeti. Egeeduma tiktookiin kun bahe malee kan biraan jiru bar. Afaan Oromootiin kanaan dura jira. Humna akkasii wayii hin dhageenyaan tiktookiinuma kan arguma jammarameen arge malee bar. Garee kiristaanaa hoo garee paastarootaa miidiyaarraa garee shaadaa jedhanii wal mormuu adda jalqabanii meeqa? Wallahi sammoo hin hordofu laadha ufamaa wajjiniin. Okay. Galatoomii obboleetti kiyya. Galatara. Okay. Hello. Hello. Silentiin godhini. Silentiin barbaadinu. Abeet. Salaam alaikum. Gareen shaadaa islaamaa yoom dhufe gara miidiyaa tiktookii kana irratti yoom ijaarame? Eenyu gaaffii akkasii si kaatee naan gaafataa taate? Hin beeku jechaadha. Namni hin beekne taate hin beekuun jedhu bar. Ani hin beekuun jedhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam rahmatullah. Gareen shaadaa musliimaa jedhamee yoomii kaaseeti kan ijaaramedha. Gareen shaadaa musliimaa jedhamee waamamuun isaadha gaafa Aadam uumamu. Aadam irraa kaaseeti. Baradhu dhaqiiti. Baradhuutii kottu. Mana barnootaa deem. Kanaaf doofaan hin deeminii siidhaan jira. Adam irraa kaaseeti.
afaan oromooti kan dubbachaa jiru በአማርኛ ደግሞ እንግሬ ገሬ ጋሮ የንጽጽር ግሩፕ በዚህ ሚዲያ ላይ በኦሮሞ ዘንድ በእንጤና በሙስሊሙ ዘንድ ከመቼ ጀምሮ ነው በዚህ ቲክቶክ ላይ የጀመረው? አፋን አማርፋት ኦሮሚፊሲ ገሉዲ ደቻ ደኮተ ዱዳ ኬኝ ዮሚ ካሴት ሚዲያ ከነረት ሲሄዳን ጅራ ዮሚ ካሴት ገሬ ሻዳ ክርስቲያና ገሬ ሻዳ ሙስሊማ ደኒ ወልኢቡ ከን ጀልቀበን ዮሚ ካሴት ጋፊ ደኩት ጀለ ደሙ መና ዋንተ ኮ በረይፈዱ ለፋቀበድሽ አየ Saladin, itifuf. Ay, Faraj. Ayah. Ati rakkoon kan kee haasawu malee nama dhageeffachuu hin dandeettu warra. Nama dhageeffatu gaafii lama gaafatamte. Tarat. Gaafii lama gaafatamte. Gaafii lama gaafatamte. Kan biraan silaa dhufan gaafii lama gaafatamte. Kana yoo quban qabaanne ani eenyu jedhee sitti hin dubbadhaan. Gaafii lama keessaa deebisuu yoo hin dandeenye taate taratii kennu mana girrisaati miti kun. Kun mana kadhaati miti. Mana sadaqaa gurrattuu miti. Mana geemiiti miti. Eessa fakkaata nama fiigdee seentere? Eessa si fakkaate manni kun? Mana kadhataati. Mana janajjanaati. Mana as naqabii achi naqabiidha. Mana viidiyoo dhalaa baasanii asirratti kottaa na ilaalaa jedhanuudha. No. Kun mana poolitikaati. Kun mana biyyaati. Kun mana sabaati. Na bira gaafa dhuftu nama ta'i duraan dursa. Ani namaa jedhii kottu. Waa'ee mandara keetii akka ollaa durii namoonni gurguddaan ollaarra ta'anii buna dhuguudhaaf haasaan ekelee maal ekelitiin maal jette jedhanii dubbatu miti. No. Never. Wanti akkanaan jiru. Gaafii gaafatamtee fi deebii kennuu yoo dandeessa. Yoomii kaaseeti. Yoo hin dandeenye haasamaa bokeessitaa miti. Gaafii lama. Shoppinappi. Ayyee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أكمل نجاهمي. نجا الحمد لله. تبف. قافي كده رجيت. أيه. قارين شادا أرجع تيك توك يكوني جمرة مرة جمرة. أشبودا يعني قارين شادا جرمو رباطو ماله إدو مسجد أتيتي شادا نكمة تجرو تتلوها. أيه. Kanaafuu gareen wangeelaa yookiin gareen kiristaanaa sababa gareen shaadaa dhufeef jechuun achi as dhufee ture gareen shaadaa. Gareen Ayyee. achirraa ka'ee dhufe yaani mormii adeemsisuudhaaf akka isaan ittiin shaadaa qabsiisan kana nullee islaama gara kiristaanaa waamna jechuudhaaf garas dhufan malee ka dursu garee shaadaati. Gareen shaadaa online irra ol bahuu haa dhabuu malee kallattii masgiidaatiin yookiin naannootti namni shaadaa qabachuu barbaadu kun addunyaa garee shaadaa jedhanii miidiyaarra tokkokkii kanarra fudhanii wal ijaaranii gareen shaadaa jedhamee tokkokkii kanarratti ijaaramee gareen Yesuusin fudhadhaa tokkokkii kanarra ijaaramee yoomii kaaseeti mormuu kan jalqabanidha gaafiin kiyya siif galee. Eewwa naa galee bari urga tiktookiin jammare tiktookiin bara 2012 jammare. Ayyee. Barata irraa jammare jechuudha. Bara sanarraallee jammarre. Bara Dhiyeenya kana quba qabadhaa Oromoo. Laala garee shaadaa jedhanii dhufan dhiyeenya kana kan jalqabe. Tiktookiin jammarameeti. Yoo tiktookiin edda jammare garee shaadaa wanti jedhamu hin jiru. Edda tiktookiin jammarame. Ila urga tiktookiin jiru. Osoo hin taane ji'aansi waggaa tokko yookiin waggaa lama akkas tureeti dhufe malee yaani waan guddaa ta'e hin fakkaanne. Galatoome amma tokko ni hordofta waa hundayyuu amma tokko ni hordofta. Taayet fooloo gadaani amma tokko ni hordofa amma tokko qubaqa amma tokko ni hordofa jira jechaadha amma tokko attaayi. Okay. Amin. Abeet. Akkam? Naguma. Gareen shaadaa kan kiristaanaa kan musliimaa yoomi miidiyaa kanarraa dhufee haala kanaan jubb jechuu jalqabe. Gareen shaadaa lammanii. Gareen shaadaa dhufuun isaa kun bara 2017 kana kaaseetuma bareechee nama kana gara warri kiristaanaati warri islaamaas. Ayyee. Irraa haasa'anii miidiyaa kanarratti beekamanii jechuun 18 kana keessaa kaasee amma 22 kana bareechee ho'e.
Okay. Koppiliin share godha dhugaan eessarra jira wanta jedhamu ni ilaalla jechaadha. Maatiiwwan Oromoo gareen shaadaa miidiyaarra dhufe edda lola Tigraay dhadhaabbateeti. Kan ijaaramee kan jabaataa dhufe jechaadha. Kana moo kanaa miti. Lola Tigraayin dura gareen shaadaa kan kiristaanaa ni jira, kan musliimaa ni jira miidiyaa kana irratti hin jiru. Miidiyaa 2015 kaaneerruma jirra 14 kaaneerruma jira hin argine. Gareen shaadaa kan musliimaaf kan kiristaanaa kan jedhu miidiyaa kanarra jira hin jiru. Yoomi kaasee dhufee gareen shaadaa lammanii lola Tigraay gaafa dhumeedha. Gareen shaadaa musliimaa jedhanii kan wal ijaaranii gara caaloo amantaa musliimaa dahoo godhatanii kan deemanidha. Garri caalu malee poolitikanyoota. Achirratti gaalaa beektaa rabbii nama tokko. Yaa baleessa kiyya dhiisi. Waa'ee amantaa irratti bareechine wal beekna. Akraarummaa maalii isaa namni nu arrabsu dhiisan. Amanti musliimni musliimna. Sirriidha sitti jechaadha dhagaye. Gareen shaadaa kan jedhamu gareen shaadaa kan akka musliimaatti kan miidiyaarra dhufe edda lola Tigraayin mootummaan edda injifatee ajandaan poolitikaa harkaan bannaa garee shaadaa jedhanii dhufan warroota musliima ta'an. Gareen pheenxee warroota pheenxee maqaa Yesuusii fudhadhaa maal fudhatanii? Jaalmarroon Finfinnee marsinee jira rammanuu laakiin garee poolitikaati. Lammanuu jechaadha. Garee paartii poolitikaati. Wanti deemaa jiru beektaa wanti deemaa jiru kanuma jechaadha. Keessisa amantii fakkaata irrisaa malee amantii fakkaata malee keessisa poolitikaadha. Ijaaramsa. Achirratti gaammoonni gaaffiin qabu ijoollee shamarranii baay'ee lakkoofsaan irratti islaamummaa fudhatantu jiran. Islaamummaa fudhachuun hadha kan jalqabee miti. Amantaa jijjiirrachuun hadha jalqabee miti. Dhiisi Najaashiin kiristaana ture islaama ta'ee jira. Najaashiin islaamummaa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkaa irraa Madiinaa la Jaafariin faa gaafa biyya Abashaatti ergani taate Najaashiin kiristaana ture. Najaashiin kiristaana ture, kiristaana irraa paappaasa ture. Paappaasa irraa illee gara amantii islaamaatti seenee jira jechaadha. Beektaa amantaa musliimaa jijjiiruun kiristaanni gara islaamaa deemuun islaamni gara kiristaanaa dhufuun hadha Oromoon waan nuuf idduu miti. Namni tokko ni barataa ni yaada ni dubbisa amantaa barbaade jijjiirrata. Kun mirga jijjiirrata. Ijoolleen beektaa ijoollee shamarranii kun biyya Arabaa kana erga deemanii wanta kana kaasittii raayyaa kanarraa kaasee warra biyya Arabaa kana waa ilaalanii ka'anii gara amantaa islaamaatti seenan. Kanarraa kaasanii warra obbo Muwaaz kun Muwaaz isaanii maal maqaan isaanii isaan Ameerikaa jiran kun isaan immoo garee kana godhanii amma dhiyoodhaa yoo eenyu hidhaniituma jechuun isaanii kun waggaa Muwaazi bareechine wal beekna Muwaazi poolitikanyaadha. Hamzaan poolitikanyaadha. Garee poolitikanyoota jarri. Jaroonni musliimarraa dahoo godhatanii deemani jaroota poolitikanyaadha. Muwaazi pooletikanyaan turre gara poolitikaan turre namni poolitikaa deeggaru amantaa keessa dhaabbachuun qabu. Akka namummaas akka badhaanii akka ustaaza kiyyatti ustaaza laakiin poolitikanyaa ture. Beektaa rabbiin nama tokko islaama gochuudhaan kadii jazaa ni qabu fayyadamu beektaa fajiri. Yaabaleessa kiyya ofii dura islaama ta'e. Nama islaamummaa irraa fiduu irraa ofii dura islaama ta'e. Ani islaama guutuudha moo jedhe. Imaana guutuun qaba moo jedhe. Kardaandii rabbi irra deemu moo jedhu bari. Islaamummaan tokko ani islaamummaa garee amma ustaaz garee shaadaa keessa ko biyyi Itoophiyaa kan jedhamu hadiigamu jedhaa jiru amantaa dirqamaan sa'aatii ammanaatti kenninee jirra jedhaa jirantu dura ni bari.